ayyaanni waggaa ga'ee way firri wal gaafataa deesse. ayyaanni waggaa ga'ee way firri wal gaafataa. warri ana qabdan oolaa bittanii maallaqa ergitanii huccuu bittanii daaqqoo bittanii waan daqoodan naga keenyaan gubata. kan koomaman waggaan amma nadhaani turte bakka yeroo inni dhufu natti narra laalina hedduu natti dhaga'ama likkiin of kolfisiisa. ana kiyyaa duraan ergeen daaqqoo bitattee dhadhaa bitattee waa hunda bitattee naa jette amma innaahu saahibban kiyya gisee bilbilan hinaafuun eegale nini naafa bilbila kaasiyoon jedhe isiin bilbila hin arkitu deemtee jirti bakka bilbila hin arkine. harme ayyaanni waggaa ga'ee way firri wal gaafataa deesse mawwaca kee dhufaa. oolaa bittanii haadha keessanii huccuu bittanii ayyaanni waggaa ga'ee way firri wal gaafataa deesse mawwaca kee dhufaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama arkafun obboleewwan kiyya warroota amantaa biraallee akkam jirtan ummata qashtii ummata jaalalaa fi ummata kabajaa akkam jirtan hundumti keessaniyyuu jirtu. Alhamdulillah rabbil alamin. har'as video biraa qabannee walitti deebinee jirra. duraan dursee hordoftoota amantaa musliimaa hunda keessaniyyuu baga rabbiin iida ittiin isin gahee guyyaa kun guyyaa milkii guyyaa badhaadhina waa hundumaa itti milkoofnu rabbiin nu haa taasisu inshaallah. guyyaa kana sababeeffachuudhaan du'aayin guyyaa har'aa qeebalamtee biiteennaaf nagaf rabbiin nuuf buusee milkii waa hundaatiin nama galu rabbiin nu haa taasisu. obboleewwan keenyas hawwata keenya abboota keenya gara kan gara hajjiidhaa imalanis rabbiin milkiidhaan nama biyya deebi'u rabbi isaan haa taasisu. milkii ganda lamaanii rabbiin isaan haa milkeessu. nama du'aayin isaanii irraa qeebalamtee du'aayin isaanii galma geettee biyya teenyas biyya nagaa biyya tasgabbooftuutti deebi'anii gammachuudhaan nagahan biyya ofiitti deebi'anii gammadan rabbiin tole nuuf haa jedhu. egaa har'as anas iidiin akkana fakkaata. alhamdulillahi rabbil alamin. waa hunda dursaa fayyaa qabaachuun niimaadha. niimaa caalteedha. tarii maatii keenya biratti hin argamne dhugaadha nutti dhagahama akkaan nutti dhagahama. guyyaa har'aa kana guyyaa maatii kee yaadattuudha guyyaa sitti dhagahama bakka. haa ta'u garuu alhamdulillahi rabbil alamin fayyaa qabaachuun hundaa olitti si gammachiisuu qaba. fayyaan niimaa guddaadha. kan fayyaa kahaa maatii ofii bira jiraatee fayyaa dhabee algarra deebi'ee jedhe carraa nuti amma an argadhe kana hin arganne jechuudha. maaliif jennaan har'aa dhiqadhee qaama koo jijjiiradhee addas ta'u qobaas ta'u jijjiiradhee alhamdulillah hiriyoota kiyyaa kan baga geessannaan jedhanii baga geenne jechuudhaan deebisee fi kan kaawwan baga geessan jedhee ittiin dubbadhee ittiin kolfee ittiin dubbiseetti jilaa dubbadhee carraa kana argadhe alhamdulillahi rabbil alamin waan fayyaa qabuufi. kanaaf jennaan shukrii wanna qabnu kanatti niimaa rabbiin nurra dagate kanaaf shukrii rabbii kennaaf galfachuu qabna. shukrii rabbii kennaafi galfachuun qabna siniin jedha. alhamdulillahi rabbil alamin. egaa ka obboleewwan kiyyaa fayyaan niimaa caaltee fayyaan dahabaa fayyaan wanti si ittiin tilmaamtu hin jirtu addunyaa kanarraa qabeenya caale fayyaadha. ilmi namaa
fayyaa yoo qabaate qabaataanis dhabaanis qabaataanis qabeenya san kan fayyadamu yoo fayyaa qabaateedha dhabaanis waan dhabe san barbaadee kan inni argachuu danda'u milkaa'uu danda'u yoo fayyaa qabaateedha fayyaan niimaa guddaadha rabbiin nurratti dagateedha atiin fayyaa qabdu rabbii keetiif shukrii galfadhu obboleettii teeta fayyaa dhabne takka tiyyaa takka teetiitiifis rabbiin kadhadhu rabbiin isaan haa afiyu inshaallah obboleewwan keenya warra nu biraa deemaniif ganda akiraa jiraniif rabbi rahmata isaaniif haa godhu teessuma isaanii ollaa nabiyyoota rabbiin isaaniif haa taasisu warroota dhibamanii algarratti nu biraa hafaniif ammootuyyuu rabbiin fayyaa afiyaa isaanii guututti isaaniif haa deebisu ergan kana jedhee booda har'a viidiyoo kana akkam maru kan na taasisee viidiyoo akkuma argitan seensarra argitan kana viidiyoo Fatiyaati. Fatiyaan haa kaasu malee baay'eedha fakkaattonni isii baay'eedha waa'ee haadhaati. Fatiyaan haadhaan qabdu akkuma isin beektan haadhaan qabdu Fatiyaan gizee idaa hundumaayyuu isin horre haadha qabdanii haadha keessaniifin uffata bittanii haadha keessaniifis baga geesse jettanii an eenyuun baga geessan jedha jettee bootte qalbiin nama cabaa alhamdulillah wanna rabbiin fedhe hundumaa waan godhanii qaban rabbiin haadha isiisanis jaynataan rabbiin isiif haa gammachiisu teessoo isaanii iddoo nabiyyoota rabbiin isaaniif haa taasisu inshaallah hundumti keenyaayyuu manni keenya inni dhugaa isiisanidha haa taatu garuu gaafa nama dhuftee haarawa fakkaatti isiin tun wanna si malee nama biraa hin mudanne sitti fakkaatti gaafa mana keesseentu jechuudha mudannoo dhukkubbii akkanaa kana anis jalqaba gaafa biyyaa bahuu mudadhe baay'ee madaahe baay'ee dhukkubsadhe jalqaba gaafa biyya namaa kana dhufuudhaaf qophii xumuru jechuudha internetiin naqabaa jira waa hedduu mudadhe jechuudha baay'een madaa'e waa'ee haadhaa kanarratti alhamdulillah anin haadhas ni qabaa abbaas ni qabaa rabbiin umrii naaf haa dheeressu haadha abbaa kootiifis asumaan du'aa naaf godhaa fi warroota haadhaaf abbaa hin qabnes rabbiin sabriif jajjabeen isiniif haa kennu haadha abbaa keessan ammoo rabbiin jaynataan isinii haa gammachiisu isiniin jechuun barbaada akkuma Fatiyaan har'a viidiyoo isii fakkaatota baay'ee jira mucaa tokkollee jira gaala jala deemee baga geessan jettanii an eenyuun baga geessan jedha dhugaa rabbii gara akka wayina ta'ee boohee jechuudha laalee fi isa sanillee yeroo dheeraaf deddeemaa jira gaala tiksaa Suudi Arabiyaatti jechuudha dhugaadha garan naasakiyaa deebii anis gaafa jalqaba biyyaa bahuu haati koo dura nama jajjaba nama hojjatuudha nama daldaluudha nama qeexxuyyuu arguudhaaf dharraadhaati ganama subii baatii galgala galti nuti yeroo dheeraaf nama isii hawwinuudha garuu qeexxi isiin yoo dhimmi jajjabaa ta'e malee hojii ofiitii malee baay'ee hojii irratti biiziidha nama hojii hojjatuudha baay'ee nama qeexxi argamu miti yoo dhimmi jajjabaan qeexxisii argamsiise hambisee malee hojii ofiitii bakka kenniti baay'ee hojiidhaaf bakka kenniti hin tattaafatti jireenya kana jijjiiruudhaaf jechuu baay'ee hojjechuufadha kanaaf ni hojjetti jechuudha ergaa anum gara biyya namaa kana deemuudhaa fi hammuma ani qophii xuxxumuradhee waa jedhe tasuma sababa gaarii wayirraa kufanii sababa garuu nama baay'eetu kufee isii michaa miti goddaa gadi gaariin deemu irraa kufanii sababa san ta'ee xalafamanii bakka harkaa fi luka isaanii saqaalee lafatti hambise jechuudha an deemuuf ka'ee jira already nuti ijoollee shamarranii nama afurii arfanoo abbootiin keenya obboleewwan jechuudha nuti ijoollee lama turuudha haadha takka abbaa takka mucattiin takkas tama abbeeraa kennaati nuti hundumtuu abbootiin keenya obboleewwan sana booddee qophii xumurannee yooniin qophii xumuradhee bakka qophiin bararaas yeroo muraasa boodaniin deemta yeroo nuun jedhanii haati koo sababa kana taatee xalafamtee hafte jechuudha
hin chochootu hamma harkaan chochoosu takka gaan jechuudha sababa dhibee narviiti jedhanii dhukkubni narvii qaama laamsheessaan beektanii horoon hin beeknes qaama dadhabsiisaa qaama laamsheessa jechuudha. Sana booddee haati koo ijoolleen kuwwan amma isiin xalafamuuf guyyaan bararaa kooti qaxaramuun takka taate bakka akka dhufadhee lafti naan dhiphatte haati koo takkasi akkas dhukkubsatte argeen beeku ani umurii kiyya irratti takkuma dhukkubsatte galgaluma hujirra waltee galtee galgaluma na qorachiisa jettee ciiste khalaas qaamni si qaxab jedhee hafe jechuudha. Bakka waan hin godhu dhabee lafti na marte waan hin godhu dhabee bakka dhiphadhe baay'een dhiphadhe sana booddee dhiphina kana dhufadhee suma dhufadhee raasaa bayee boohaa mana duuba zooree taa'een boohaa yookaan achiin iddoo barzafii keessa shigginii keessa achi seenee boohaa malee taa'aa ture jechuudha. Bakka hin deemus jechuudhaaf rakkadhee jira mallan dhibayee jira akkadhaa yaanni naan galle kaa jechuun mallaqa yaanni baay'ee naaf hin galle yeroo sanii yaanni naaf hin galle jechuudha. Garuu amma ammoo anis akkasiin jajjabaattee hojjettee jijjiirama fidduu kanatti hojjechuun qabaadha khalaas kan murteeffadhe. Sana booddee osoma akkas taane guyyaan bararaadhaa dhufe. Guyyaan bararaa gaafa dhufu haawwanni ijoollee taawwanii faanaa deemuudhaaf hin bahan jechuudha. Faanaa deemuudhaaf hin bahanii haati tiyaachitti harka namaatti chochoosaa jira. Torbee har'aa akka isiin jirtu akkanaa miti. Garuu har'a guyyaa muraasa keessa qaxaf jettee haftee jirti. Waan hin godhu dhabee qaamni keessi inni gosoo dhufadhu na jijjiirame jechuudha yeroo sanitti. Sana booddee osoma akkas ta'u garaas guyyaa bararaa bor deemtanii nuun jedhanii gaafa kana baay'een dhiphadhee baay'ee tokkoon dhiphadhee guyyaa kana baay'een dhiphadhee hedduu takka dhiphadhee waan hin ta'u wallaalii bakka wanni jedhus wanni godhus na harkaa badee manarraa dheessuu jalqabe isirraa dheessuu jalqabe kalas hafuu akka ofii murteen hafu jedhee murteeffadhee jira akkasiin daladde jajjabaatte sanitti dalaguu barbaada waan ta'eef murteeffadhee jira. Sana booda gaafan kalas wanti hundumtuu xumuramee beenaan hammaattu haati tiyyatuun achi akka waan namni irraa dhufeetii boo'uu jalqabde afaan hubaatee iyyuu jalqabde jechuudha. Waan hin godhu dhabee lafti naan marte waan hin godhu dhabee manarraa fagaadhee dhaabadhaa baraan namarraa adda bahee garuu namni ammoo isin marsee dhaabata ana ammoo fagaadhee dhaabadha ittis as dhiyaachuu dadhabee jechuudha. Maaliif jennaan isiin akkas jirti baay'ee dhukkubsadheen jiraan illee jechuudha. Isiin akkas jirti baay'een dhukkubsadheen jira keessi koo baay'een dhukkubee jira. Akkan booza akkan argituun barbaanne hawwati taawwanii uffattee godhattee ijoollee ofii faana geeggessuudhaaf yaa'anii akkasumatti giddiidhaan na qabanii tastan deebisanii haadha tiyya mataa dhungadhee holqa icin biraa lixa jechuudha. Alhamdulillah. Ciniin nadhee biraa lixa yeroo sanii ciniin erga biraa lixee booda amma akka carraadhaa bararaan kunii yoo nuti Finfinnee gallu bakka jijjiiramee jira guyyaan bararaadhaa dogongora kennaa miti kan bu'ee jedhe. Dogongora nuun jedha yoo nuti Finfinnee kennu jechuudha Ameerikaan gibbii gallee bullee ganama yoo deemnu Ameerikaan gibbiidha yeroo isaan kan jiru. Yeroo nuti deemnu dogongora akka ta'e nuuf ibsani. Sana booda ammoo torbee lama booda nuun jedhani. Torbee lama booda erga nuun jedhanii booda magaalaa Asallaatiitti deebinee magaalaa Asallaatiitti as turre jechuudha. Haati koo akka malee taati bilbilallee hindi deeman bakka bilbilallee hin barbaadu dubbisuun barbaadu nama tokko dubbisuun barbaadu maali jenna kalas garaan obsa dhabee jira. Eegaan bahee
kutachuu qaba jedhee iddoo tokko gahuu qaba jedhee akkasiin daladdu sanitti dalaguu qaba jedhee waan murteeffadhee jiruuf garaa koo ciniinnadhee hidhachuu barbaadeeti. Ani garuu yeroo nyaadhus nyaannis wanni jedhu hundumtuu gizee akka akkaan hiixadhee isaan irraa harkinaafee harka onna fudhanii ijoollee afaan nageetu jira jechuudha. Kau jedheetu maafi beeqa maal gochuu kanattuyyuu bakka muradhee jira waan ta'eef achi deebisuun barbaada. Amma asallaa ta'e torbee lamaaf asallaa turree achi booda amma dhumarratti gaafan bararaan keenya sirratee deebi'ee jedhu ijoolleen tunniin tuwwani hamin galagalaanu jedhan galaadha har'a galaadha bordachaa iftaan bararta waan ta'eef maatii dubbisaa deebi'aanu jedhan. Ani kalaas deebi'uun barbaanne maaliif jennaan haati koo waan ta'eef arguun barbaadu. Kalaas muradhee qeerraa bahee jira waan ta'eef tawakkaltuudhaan deemaa jira. Kalaas muradhee jira. Achitti deebi'ee arguun barbaadu. Waan haasaa hin dhagaa waan ta'eef yeroo amma bilbilanii haasaan fiigee baa mana keessaan fiigee ba'ee raasataa maaliif dhaga'uun barbaadu. Haa takkalee dhaga'uun barbaadu. Akkan ani bararraaqee fiigu kan arganii yeroo waa'ee si haasa'uu fedhuun obboleessi kiyyaallee raasaa gadi ba'a. Hin fagaata. Maaliif jennaan yeroo isa haasa'uuf jalqaban fiigee manaa ba'a waan ta'eef akka mana raasatti hin baaneef isatu ba'a jechuudha. Himti bilbilanii qoricha waa akkanaa dawaa akkanaa jedhanii ajajan jedhaa bilbilanii. Obboleessi kiyya kunillee akkasuma na dheessuu eegaleeni bilbilaan na dheessuu eegalee ani maal hin bararraaqa waan ta'e yoo inni waa'ee maazariidha alii qoricha akkana jedhanii kalaas bararraaqee osoo fiigu ba'a manaa jechuudha. Osoo isaan na laala osoo fiigu ba'a. Waan kura wal laalanii yeroo iddoo bashannanaallee na fidan hin boqotu sammuun koo yeroo waan garaagaraa illee na laalchisa hin boqotu sammuun koo jechuudha. Dhukkubsataan ture. Alhamdulillahi rabbil alamin gaafan ijoollee sun deemtus adda koo asallan mana keessa hafe jechuudha. Danna dadhabanii adda koo achi keessa mana keessa hafe jechuudha. Haati koo ijoolleen galtee haati ufii haadhota ufii dubbistee gaafan ijoolleen achi deebitullee qeen tokkocha waan ta'eef haati koo wanni argite ijoolleen tuniin baay'ee jaalatti takkafaa hiriyaadha harma tokko hoonee hojii guddannee iddoo tokko rabna hirribni keenya xiqqeenya irraa jalqabee jechuudha. Adda fagaannu isiis akka haadhaatiin ilaaltu waan taateef fagaattu maazariillee akkuma anaatiin ilaaltu waan ta'eef fiiddee bira dhaxxee yoo jettu haati maazariinti akkuma gaafa achii ba'uu sanitti deebiteedhan boo sana booddee anika sanillee hammam biyyaa bahee ture natti himan malee natti himan maaliif akkan bararraaqu waan hin beekaniif dhuffadhee akkasittiin biyyaa bahee jechuudha. Biyyaa bahee haadha koo deebuus didee dubbisuus didee biyyaa bahee abbaan koollee akkasin argu waan hin barbaanne nattillee asin dhufne. Abbaan koos nattis asin dhufne jechuudha. Maaliif jennaan akkatti jirutti himan waan ta'eef gaafa na argitan malleedha sammuun isii ni dhukkubsata waan ta'eef hatta bilbila namni tokko nan dubbisa. Haatis kiyyas abbaan kiyyas bilbila yoo isaan gaafatanillee sammuu haatas gabbaa weedhanii na dhossan hin bararraaqa waan ta'eef akkasuma akiraa birayyarraa bahee jechuudha. Biyyarraa bahee hagam biyyarraa bahee jedhees dalagee akkasuma mana namaa seenee dalagee mallaqa haadha kootii ergee haati koos akka yaalamtu godhee garuu yeroo sanna jalaa qabamte hamma tanatti dhukkuba narviitiin qabamte haati koo dhukkuba narvii hamma tanaatitti haati koo gadi dhiifamne jechuudha. Qaamni isii gadi dhiifamne garuu akka yeroo saniiti yeroo hammaan biraa deemillee yeroo tokko afaanis hamma dubbachuu dadhabu afaanisiis cinaa tokkotti akka dabee kannaaf himaa turanii osoo akkasii yaadda'u ima dhuffadhu yaadda'u osoo akkasii yaadda'u dalagaatii cimaa wanti godhu hin jiru wanni an gochuu danda'u mallaqa akka iddoo barbaadametti akka yaalamuu dandeessuudha. Dalagaa hin ergaa foormeeshiin duuba wanni hin hordofaa sana booda haatitii alhamdulillah as deemte jijjiirama akka duraas qaama guututti deebitee
hojittis deebuu dadhabdu dhukkubni narbii hin qaamna namaa ni laamshisa waan ta'e akka laayee gadi dhiisu waan ta'eef gadi dhiisni garuu jijjiirama guddaa hangaan yeroo sani ka harka namaatti ol fuudhaa gad deebisa amma garuu alhamdulillahi rabbil alamin nama ol fuudhuun ta'e luka ofiitiin deemaa deebuudha alhamdulillah akka duraatti bakka duraatti deebuu dadhabde malee jechuudha. haa ta'u garuu waan haadha kana ani yeroo Saudi Arabiyaattis akkasuma osoo obsu maal ta'e dhukkubaan saaxilame jechuudha. Dhukkubaan saaxilame maaliin ta'e ka harma kanatu iyyuu akka malee na guuttame harmi kun lachuu harmi tokko kuni bokokee nasama waxxarame asii bubaa kan jala onna gale jechuudha guuttame bishaanii. Kuni tokko lammaffaallee guutamee bobaa lammaffaa jalatti onna galee jechuudha. Sana booda gara ciisuu dadhabee nyaachuu dadhabee dhuguu dadhabee bakka akkuma wariin gisee dhalaa fi mirqaanoo akkasuma mirqaanoo eegalee gaafa kana arabditti maanna goote ka mana yaalaa na fidde gaafa mana yaalaa na fidde doktorri na laalu doktorri natsaa iyyee jedhe mataa qabatee iyye maaliif jenna bishaantu na gale. bishaantu nagali yaadarra halka hirrafu guyyaa kamaraattu dhabbadha mana keessa zooraa bulaa akka nama daa'ima kinu daa'ima xixiqqishuu yeroo isii irra fudde akkana qabattee haati mana keessaan deemtu akkasi deemaa bulaanii zaayira akkanuma ka'ee deemaa bula mana guutuu keessa deemaa bula jechuudha halkan illee rafu ani bakka bahee fiiguu malee humata akkanatti hafne sana booda ka kiniini naa kenne doktortichi nalaaleen baay'ee naaf shadhe kiniini naa kenne bishaan uumamaa leetirii 10 jedhe kan uumamaa harmi qabu leetirii 10 naan jedhe garuu harmi kee overii ta'uu irraa kan ka'e leetirii 25 irra gahee naan jedhe osoo akkana guyyaa lama ka waltu taate chaansiidha naan jedhe qabdu chaansii biraan qabdu naan jedhe alhamdulillah kiniini yeroo sani battaluma marfee na waraananii kiniini ji'a 3 tajaajilamaa ture yeroo san jechuudha ji'a 3 kan duratti maannaaf ajaje doktortichi biyaansi guyyatti si alama ganama galgala iddoo bashannanaa iddoo bakkeen isiin yoo laalte itti gammaddu sammuu isiitti boqatu qaqqabuu qabdiidha kan yeroo sannan jedhan sadarkaa haganaa irra nama geessa jechuudha haatu fi garuu nuti hammana taana garuu osoo nuti hangas taane haati tenna nafse ofii dhabdi garuu nuti akka haadhaa sanii hammas mara bakka buunu malee kanaadhaa fi waa'ee seenaa haadhaa irraan illee haadha koo irraa kana qaba jechuudhaa fi tarii viidiyoon kun dhaloota darbuu danda'a. Anis ka'umsi haadha kootii kana ta'e alhamdulillah ammas hana jala akka duraatti deebuu dadhabdu malee abbaan koollee ni jiranii alhamdulillah rabbiin umriina faadhee risuwaati koollee ni jiranii asuma hundumti keessaniyyuu akkuma amantaa keessaniitiif haadha kootiif du'aa hinaaf kadhadhaadha isiniin jedha du'aa hinaaf deeffadhaadhaa fi haati namaa haati gaachana haadha jechuun maaliif akka madaalamtu wanti siin madaaluuf hin jiru jechuudha haati ofii gaaddisni ammootu yoo sirraa maqee hammam akka aduusi xeelessitu beeki jechuudha kanaaf jedhee obboleewwan kiyyaa viidiyoo isinitti dheeressee jira seenaa yeroo keessa deeman haasaanii nama keessaa hin dhumu seenaa haadha kootis anis yeroo san akkana keessa ture har'a nama kana ta'e garuu kutannoo waa hundumarrattuu uf jajjabeessuun uf qabuun kaayyoo waan nama naasii utaalchise san beekuun sirratti dirqama ta'a jechuudha haadha koo osoo yoo san akkasiin kerettedhee akkasiin onna taate saniin kan haafu taate haati gosa har'a hammana kana wanniin jettu maal jennaan yaalaa fi waan guddaa baasaan ture jechuudha dhugaa dubbachuudha haadha koo yoo xiqqaate baasiin haadha kootiif wannaan dalagu yeroo sanii isiin sababee hamma waan jalqaba deemisan hamma waan takka akkan dalaguun kaardii birrii 5 keessaan bitadhan akkasiin gadeemaa ture jechuudha maali haadha koo baraarachuuf kana namni jechuun yooni karoorfattan yoo murtee qabaattan bakka yaadda inuma geessanii kanaafuyyuu yoo namni yeroo biyyaa bahu waatu biyyaa nama baasa wanti biyyaa nama baaste sun ammoo beettanii gaafa ciniinnattanii jettan bakka guddaa ga'uu deessee haadha garuu haadha koo irra taree nama mana godhatee alhamdulillahi rabbil alamin haadha koo yaalisiin barbaachitu hundumaanuu faanaa dhaabate har'a ammoo ofirra taree jireenya bultii kootis nama mana godhatu ta'ee jechuudha alhamdulillah bu'aa bayin keessa darbine hamma nageenne as geenne
wanna osoo haasawame tarii kunuu dhugaadha jechuus takka gaha waan ta'eef silaa kana ta'eef obboleewwan kiyyaa viidiyoo baay'ee isinitti dhiyeesseera seenaan hin dhumatu waan ta'eef na offolchaadha. Inshallah viidiyoo biraatiin qabannee walitti baasumatti isinirraa gabaabsuu barbaada. Hamma viidiyoo biraa qabannee walitti deebinutti nagaarra naaf tura, turtii gaarii keessa naaf tura isinin jedha. Isin jaaladha, isin kabaja. Viidiyoo kana like, share, subscribe gochuudhaan nafira dhaabbadhaa. Yaadaa fi qeequmsi yoo jiraatu koomentii yeelannaa barreessaa isinin jedha. Haadha kootiifis du'aayii godha, haawwotii keenya hundumaafuu du'aayii haa kadhannu isinin jedha. Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.